Riwoloo hordofaa jirtan anaa dhufuu saniin jenna. Guyyaa har'aa sagantaa waraana biyyi keessa jiru adeemaa jiru kan keessatti ejjennoon Oromoo fi Oromiyaa maal ta'uu qaba waan jedhu irratti wajjin haasofna. Waraanni akkuma beeknu naannoo yookaan kutaalee adda addaa biyyi sun keessa jira. Oromiyaa keessa waraanii waggaa torbaan darbe keessa maatii hundumaa katuutu. Maatii hundumaa ka rakkis waraana akkasii geggeeffamaa jira. Naannoo Amaaraas humni faannoo jedhan yeroo keessaa wajjinis akkasumatti waraanatti geggeessamaa jira. TDF yookaan TPLF torbaan darbe keessa Jeneraal Migbee ka jedhanu waraan almost literally akkam Gabroo Asraat pirezidaantii naannoo Oromiyaa duraanii jedhanitti kitet awaajii Aksuum irra taa'ee godhee jira. Waraana PP irratti duuluu fi akkuma beeknu waraan kanaan dur naannoo Amaaraa keessa jiraachaa ture keessatti warri TDF fi TPLF akka harki qaban himamaa ture. Waraanii naannoo Eritiriyaa mootummaa Eritiriyaa biyya Eritiriyaa wajjinis Eritiriyaan akkuma kutaalee Itoophiyaa adda addaa waraan Itoophiyaa keessa civil war Itoophiyaa kan keessa harki galchuudhaa fi akkuma kanaan dura tattaafachaa akka jirtu kan hubachuu jira. Mootummaan Itoophiyaa illee daangaa karaa huula baraanaa yookaan balbal galaanaa jedhuuni daangaa Eertiraa kileemii godhuudhaanii labsee akkasii labsee jira. Kun hundumtuu waraana adda addaa biyyi keessa fiduu jira. Waggaa torbaan darbe kana waraan addaan hin cinne kanamii keessatti dhumuu jiru, kanamii wal balleessuu jiru, ka ikoonomiin hedduun itti barbadaa'e, karaan itti daakam, karaa dildiyootii itti caccaban, waraan hedduutu gaggeeffamaa jira. Namni itti saamam, uummanni itti saamam waan akkasii kana. Kanaaf waan kan irratti bal'inaan haasofne Oromiyaan maal ta'uu qabdi waan jedhu irrattis akka gaariitti bal'inaan haasofna. Na wajjin Dr. Sultaan Texas irraati, Dr. Jamaal Minnesota irraa, Obbo Buttaan Norway na wajjin jiranii baga nagaan dhuftan. Baga nagaa Professor baga dargen. I think waa'ee waraana kan irratti bal'inaan akka gaariitti haasofna. Wanni kun waan uummata keenya baay'ee miidhuu jirudha. By the way, waraan kan keessatti indirectly or directly uummanni Oromiyaa involve godhuu jira. Tokko, most of the troops ka mootummaan kun recruit godhu Oromiyaa keessaa recruit godha. Oromiyaa uummata kibbaa. Tigree wajjin gaaf wal lolanis gaaf naannoo faannoo shororkeessaa faannoo jedhanu lolu jiru kan keessattis amma Eertiraa wajjin wal loliin otoo ka'ee by the way, the majority of the recruits waraan kan keessa ajajoonni humnoonni waraanamuu warrum Oromiyaati. Uummata Oromiyaati. Kaan uummata kibbaa, uummata Gaambeellaa, uummata Benishangulii waan akkasii kan ka'ee jira. But the population of Benishangul and Gambella is like 600,000. Magaalaa tokko ka Oromiyaa yoo ta'u, uummanni Gaambeellaa ka'ee jiru. Kanaaf the amount they contribute is very small. Uummata kibbaa fi Oromiyaa keessatti kan lolli warri lolu kan keessatti hirmaatu. Oromiyaa keessatti immoo Oromiyaa fi uummatuma Oromootu wal loluu jira. Kun hundumtuun jira. Mee haala kan akkamiin ilaalta? How do you see this? Dr. Sultaan siin jalqaba. Dhaggeeffatoota keenya sagantaa kan raabsuudhaan, faffacaasuudhaan yaada keessanillee kennuudhaan. Please participate godhaa. Yaada keessan kennitanii mormuudhaan ani commentii san kennitanuu karaa Facebookitiin yookaan immoo karaa YouTube'itiin in ilaala. Yaada keessanis akka irratti mari'annu waan godhuu fi sagantaa kan irratti hirmaadha. Warri sagantaa kan dhagaa jirtu sagantaa kan raabsuun, faffacaasuun, sagantaa kan walii erguun, sagantaa kan irratti akka namni hedduun mari'atu godhaadha. Kun haala biyya waan mari'achaa jiru. Ejjennoon Oromiyaa maal ta'uu qaba waan jedhu haasa'uu jirra. This concerns everybody. Kanaaf waan kan irratti haasofna. Dr. Sultaan garkan kee dhufa. Galatoon Professor kaluu kana wanti torbee dabre mari'annirraa dabalataatti uumame baay'eetu jira. Keessattuu walitti gaarreffannaan
Itoophiyaa fi Eertiraa jidduu jiru haalan cimee sadarkaa jeneraaltonni biyya baay'eetu jira keessattuu walitti gaarreeffannaa kanaafuu walitti gaarreeffannaa guddatu jira keessattuu hooggantoonni Itamaajoor irraa jalqabee balaaleffannaa gurguddaa murna TPLF irratti dabarsu hanga sadarkaa murna TPLF kana balleessinu malee Itoophiyaan nagaan argattu sadarkaa jechuutti dubbatanii jiranii lola kanaan dura TPLF wajjin TDF wajjin ta'e irrattis jalqaba kan hokkora uumee TDF ta'uu isaa yakka gantummaa waraana biyyaati irratti adeemsan jedhanii diifeem gochuu kun ammoo maal agarsiisa gara lolaatti wal gaarreeffannaatti deemuu agarsiisa. Wantoonni kanaan dura sadarkaa raayyaa ittisa biyyaatti hin dubbatamne amma gadi bahee jeneraalota akka Baaca Dabaleettis gadi bahee birmadummaa Eertiraa sarbuudhaaf sababa gahaa qabnaa isaanis mirga kennan sarbanii jiranii galaana diimaa kallattiidhaan deebisuuf mirga qabnaa kana akka lola labsuutti wanta ilaalamu dubbatanii jiran jechaadha. Kun walitti gaarreeffannaa baay'ee cimsee jira. Kan biraa ammoo haasaa muummichi ministeeraa godhaniin wal qabatee Atakaaroon dhimma Dirree Dawaatis baay'ee wal mormorsiisaa jira. Maaliif jennaan guruupiin gara maqaa Somaaliitiin dhawatu asii muummichi ministeeraa Oromiyaan Dirree Dawaan Oromiyaa jala turtee heeraan Oromiyaa jala turtee jechuu isaatiin wal qabatee dhiifama akka gaafatu kan jedhu isaan dubbisanii jiranii sadarkaa kanatti naannoo Dirree Dawaatitti hiriira mormii muummicha irratti godhuu danda'anii jiranii kun ammoo Atakaaroo naannoo Dirree Dawaatitti uummata Oromoo irratti keessattuu akka dhimma kana inumaayyuu kaasee kallattiidhaan falmatu taasisaa jira. Kana irratti ni dubbanna. Gabaabumatti kanarratti mari'annaa keessattuu walitti dhufeenyi middoo jedhanii TPLF faannoo fi Eertiraadhaan hoogganamu kun kallattiidhaan gara Finfinneetti kan deemu bu'uurri isaa naannoo Oromiyaattis waan ta'eef kun ammoo uummata Oromoo yaachisaa jira. Ejjennoon uummata Oromoo maal ta'uu qaba kan jedhu irratti wal mari'anna jechuudha. Ansuma irratti gabaabsa galatoon. Fayyataa Dr. Jamal haal waraanaa biyyi kee jiru kan akkamitti gamaggamta jechuun waraanni kun dhuguma jalqaba Oromiyaa keessatti jalqabe before even it went to Tigray deemuu irratti Oromiyaa keessatti jalqabe haal Oromiyaa keessatti jalqabdeeti haga ammaa hin dhaabbanne waraanni kun the scope of it is only expanding yoo ati ilaaltu from Tigray deemee achi naannoo Amaaraa deemee now daangaadhuma Itoophiyaa yoo tarkaanfatee Eertiraa deemuu jira. How do you see that? Akkuma Dr. Sultan jedhee I think anilleen haasaa Itamaajoor Shumii Field Marshal Biraanuu Juulaa dhaga'ee jira. He was very different. He said, you know, TPLF garee TPLF ka ammi jiru ka akkuma inni jalqaba irratti wanni jedhee Aksum taa'ee yekkite taa'aa jaawwayyoo manqalaallabin jedhe bakka buqqisuu qabna. And by the way, there is a report that the war has already started. Maayicoo jechuun Dabuub Tigraay keessatti waraanii already jalqabee jira. Humna TPLF keessa baqatanii Affaar biraa dhufanii leenjisaa turee fi TDF jidduu naannoo Maayicoo Dabuub Tigraay keessatti yookaan Tigraay kibbaa keessatti waraanii already jalqabamee jira jedhama. Haala kan akkamitti hubatta? Akkamitti gamaggamta? Yaa haalli ani hubadhu tokkoffaa qophiin Oromoon yookiin Oromiyaa godhachuu qabu diina isaa hallanyaa, diina isaa ka hangafa, diina hinnikkaa ofirraa buqqisuu qabu. Diinni suni PP ka Abiyyiin hoogganamu. PP fi TPLF tokko garaagarummaa qaban. TPLF abba,
Piippiin ilmo. Abbaaf ilmo wal loluu jira. Kana keessa kan dhumachuu jiru Oromoo. Oromiyaa kan barbadaa jiru. Afaan ofiitiin dubbatee miti Abiy. Ani akka Oromootitti saba biraa fixeen jiru. Tigraayin waggaa lama lole ka Oromoo irra lola Oromiyaa Wallaggaan keessa godhee walitti hin dhufu waliin madaalu jedha. Kanaafuu diinummaan kana caale maaltu jedha. Diina kan ofirraa baasuu qaba. Ka biraa amma biyyi at least akkitti uf dhiheessuu jiran ammaan tana mootummaan Abiy mootummaa Oromooti. Oromoo yoom isa filate? Mootummaa Oromoo yoo ta'e Oromoon maal irraa fayyadama? Oromoon maaliif du'a? Maaf ajjeefama qeesaa irratti waraanni waggaa 7 odoo adda dhaabbatiin maaliif itti labsama? Barataan barnoota barachuu maaliif dadhaba? Daldalaan silaa hiree biyya ofii keessatti qabeenya ofii irratti argachuu qabu maaliif dhaba? Uummanni maaliif hiyyoomata? Kana of gaafachuu qabu. Ammoo mootummaa Oromootii jechuudhaaf rakkinni Oromiyaa keessa jiru ka siyaasaa walxaxaan furamuu qabu dura. Oromoon mootummaa kiyya jedhee filatee yoo gaarii hojjeteef irra dhiisee yoo hojjanne ammoo buusuu danda'uu qaba. Kun hin jiru. Haala kun hin jirretti amma Oromoon mootummaa Oromootu aangoorra jiraa waan jedhamu kana dhibbatti kijiba kun waan ani irra kaa'een waan fedhii kiyyaa hundaa'e haala qabatamaa lafarra jiru. Dhugaan jirtu tana. Amma rakkoon uummata keenya keessa jiru dhugaaf kijiba adda baasuu dadhabneerra. Kijibuun waan tokko ta'e kijibni kun deebi'amee miidiyaa himamee faarsee bulaa itti qaxaramee yoo odeeffamu namni gaafii gaafachuu dhiisa. Sila wanni jedhamaa jiru kun maalirraa ka'e dhugamu dhara waan jedhu. Kanaafuu daangaan dhugaaf dhara jidduu jiru amma batee jira sirna piippii kana keessatti. Kanatu uummata confuse godhu jira. Kana keessaa bu'uu danda'uu qabna argitanii. So wanni ani jedhu mootummaan kunuu jira mootummaa Itoophiyaa kan jedhamu kunuu jira. It's a failed state. Inni nuun jiru. Debate me yoo hin jira jettan. Maaliif sentimenti mootummaan tokko hin jira kan jedhamu sentiment yookiin ammoo legitimacy fudhatama uummata bira qabaatee waan kiyya kan jettu bari yoo nagaa kee eege dantaa kee yoo si tisse kiyya jetta. Haga dantaa kan keetu miidhu jiru haga nagaa kan kee eeguu hin dandeenye ati baatee nagaan galuu kan dandeenye akkami kiyya jetta diina keeti malee. Naannoon Abiyyi miila kaa'uu hin dandeenyetu jira biyya san keessa. Fakkeenyaaf Tigraay naa fudhannu. Naannoo Oromiyaa hedduu haa fudhannu. Naannoo Amaaraa lafa hedduu haa fudhannu. Sirni Abiyyi keessa hin jiru. Caccabaa jira yookiin caccabee jira yookiin ammoo ofirraa muranii jira. So Finfinnee keessa taa'ee Itoophiyaa jedhamtutu waraqaa irra United Nations keessa waan jirtuuf biyya mootummaa jechuu hin dandeenye. Kanaaf waraana oomishaa namni tasgabbiin qabaatu dinagdeen haga jirtu harka isaa jirti. Kun ammoo advantage isaa kennu jira biyyeef. Namni wal nyaata. Inni taa'ee nyaata. Haalli keessa jiru kan Oromiyaan nyaatamu jirti. Waraanni amma kaabatti migbeen waan fedhe haa jedhu kalees migbee nama jedhamu kanatu ergachaa ture Abiyyiin ashkara isaatti ture. Migbeen ergateeni obboleeyyan teenya hedduu fixaa turan. Abbootii teenya hedduu ajjeesaa turan Oromiyaa keessatti. Qabeenya keenya saamaa turan akka Geetaachoon jedhe. Qabeenya saamachuuf karaa oduu baafannee jedhee hawwee jedhe Geetaachoo Raddaa
you know. So that is true. Dhugaa reality hin jiru san. Kanaaf nu Oromiyaa waraanni Oromoo keessa jiru dura dhaabachuu qaba. Nu laallatu wanni amma gara kaabaatti deemu jiru kuni yoo itti deemame ammoo Oromoof Oromiyaaf balaa guddaa. Thank you. I think one afur jedhe. I didn't want to get. I think some of them will fall less. Yada. To compare, Deni Jaban, Deni Gudan, Deni. The first and foremost, Deni Oromo Kabu Abiyira, Motuma Abiyiti jete. Sunirat Falmachu Kaba, wana Kasikan jete. Toksun Lamafa. When this government is a failed state. Motuma Ruma, Falmachu Kamnijet Kun, Injuru, Digame Jira, Fine Dua Bulcha, Mali jet. Motuma, Injuru Jet Kuni, Waran Omisha, Biyukorkachu Jira, Anakasi. Kan Warani, Kanafi, Warani Kunungalchuet. In my opinion, I think when you wolf Alessa, Butagar Kankerov. Mein jettaatiin waan kana irratti waraani jiru kan irratti mootummaan kun dhuguma humni qabaatee waraani geggeessa yookaan immoo dhugum badee jira kanaaf awwaaluuf mootummaa awwaaluuf wal yaamnee irreessisa geggeessi namni maal jettu waan kana irratti Fayyaata antiqqoo waan ati nagaafatte kanatti odoon dhufneen dura biyya empire Ethiopia keessatti ummanni guddaan akka Oromootii fi ummatoonni kibbaa kushii qabsoo bara dheeraa godhanii biyya san probably hiree kennanii fi dimokiraatessuuf multicultural federation kaama warri Ethiopia durii barbaadu ethnic jedhee reduce godhu kana as baasanii warri gaafsan humna itti qabu Tigiroonni addunyaan gargaaree waan sanitti abbooman hin balleessanii ummanni hin falmatee nuti bu'aan akka Oromiyaan argamteerti at any cost jechuun ilmaan Oromoo qabsoo bifa hundaa godhanii Oromiyaa as an entity is amma waan feene jechuu dandeenya hooggantoota duriitiin hooggantoota Jeneraal Waaqoo Jaarraa Abbaa Gadaa hayyoota icaatirraa kaanii abaa'oo ijaaran waan bakka fedhannu jiraatanii Oromiyaa argamsiisaniiranii amma still ammallee ka deemaa jiru kun empire amala isaa jijjiiratee bara fakkaataa ammaa kun immoo afaan Oromoo dubbataa obboleeyyan akka dhiigaan nu keessa Oromiyaa keessaa bahanii baay'inni isaanii garuu ilaalcha empirummaa san odoon jijjiiratin waan baay'eetu ta'aa jira. Amma wantummaan amma waraana urgagaafa qeerrooni TPLF EPRDF ari'anii warri aangootti dhufe Prosperity Party badhaadhinaa kuni hojiin isaanii primarily conflictii oomishu. Conflictii maaliif godhan isaan akka uummanni tasgabbaa'uuf barbaadan agartee dikotomii uuman yeroo this is a very warra amma superpower addunyaa kanarraa copy godhanii akka isaaniitu smartii miti asiin sigarafaa asii waan nagaatitti taasan. Ijoolleen adda Oromiyaa keessa jirtu ijoolleen abaa'oo woboo eentu waraana jaalatee halkanii guyyaa sibiila baatee muka keessa deema akkuma kenna nagaan jiraatanii baratanii nama ta'amuu barbaadan nama mataan dhukkubu malee eentu qawwee baatee qabbanaaf rooba keessa deema. Fakkeenyaaf Oromiyaa irraa waan dubbadhuufi the whole meesiin kun anaaf sistema amma bara amma qabsoo qeerrooti as dhufe kana amma EPRDF biyya akka hin taane godhanii multicultural federation sila dimokiraatawuu qabu warri amma dhufe kun sanduuba duuba deebi'an way back century I mean decade afur duuba deebi'anii jechuun bara dargiitii duubatti gad deebi'an kun maal dhalche waraana dhalche jechuun waraana isaan waan durii yoo haasa'an jechuun galaana diimaa kan uummanni Eertiraa hawaan fedhayyuu mee ta'u lolatee biyya argate humnaan fudhannaa jedhan biyya kamitti daangaa political geography concept isaa beekaa uummanni kun landscape geography political atiin akkamitti haguma feete yoo humna qabaatte
yoo impaayera taate malee bara ammaa kana bara dukkanaa bara ifaa kanatti impaayera ijaaruu yoo eebjuu qabaatte ta'e malee biyya namaa weerarte yookiin dinagdee keetiin bitatte saniyyuu dura qe'ee kee qabbaneessiteeti. Kama baay'ee dubbii ammaa kana hedduu walxaxaa godhu. Ilmaan amma aangoo irra jiran nama baay'eef Oromiyaa waan Oromiyaa qofaasu isaan miti isaan eebjuu biraa qabanii impaayera yeroo isaa malee babal'isuuf rakkataa jiran ammoo fiixaan waan ba'uuf natti hin fakkaatu. Kanaaf kan nama gaddisiisu sagantaan isaanii waraana walirraa hin cinne uumuu. Birayyuu darbanii amma proxy warii bira darbanii gad bahanii akka jiraniin galaana diimaa deeffannaa jedhanii biyya biraa biyya lolattee bilisa baate irratti. Ammoo ammallee ka dubbii kana jabbu wanni godhu ummatuma ufii waraanaaf qoraan godhachuu barbaannu kanayyuu hin kabajnu ajjeesaa oolla. Halkanii guyyaa cafaqaa oolla. Akkamitti hawkaa akkamitti ta'uu danda'a kun. Kanaaf an furmaata ka jedhu Oromiyaa argame kana irratti ummanni biyya san jiraatu tasgabbeessuu irra wal gargaaruu qaba. Very optimistic. Ummanni lolan jaalatu lola uumuu miti. Ummanni kibbaa aadaanis daangaa nama Oromiyaa baay'ee dhugama. Konfliktii amma namni nama kookoo godhu kana haasawaan takka eebjuu impaayera biqee ofii tasgabbeessuuf lola'aara ilmaan Oromoo lola'aa jiranii kana beekanii lola dura qe'ee Oromiyaa irratti yoo Oromiyaan hin tasgabboofne ammoo Itoophiyaan isaan haasaanillee hin jirtu. Wanti hundi amma risoorsii Finfinnee handhuura Oromiyaati. Noorsi hidhatee Oromiyaa ija baasee dhufuuf akka kana ilmaan Oromoo bakka hunda jiran yeroo ammaa kanatti wanti fedhe haa kafalamu malee waraana Oromiyaa keessatti deemu kana ofirraa ittisanii biyya isaanii tasgabbeessanii Oromiyaa defend godhanii yoo barbaachisaa ta'e naannawa saniif nagaaf contribute gochuu hin danda'an dinagdee waliin hojjechuu hin danda'an wanti si dhorgu hin jiru. Qe'een keetuu ibiddarra jira maal gootaa galaana qaxxa biyya biraa deemtee falmite. Kana an akkas ilaala kanumaan irraa bu'aa itti deebine roga. Echi fayyaa ta'e I think yaada baay'ee gaarii dhiyeessite an haal waraan biyyi keessa jiru kana sadarkaa sadiin ilaalan. Sadarkaan jalqabaa akkuma jedhu waraan Oromiyaa keessa jiru. Fedhiin why is waraanii Oromiyaa keessa jiru sun maaliif ta'uu jira jedhee gaafa ilaalu the cause is different, the goal is different. Waraanii Oromiyaa ummanni Oromiyaa akkiree ofii murteeffatuuf godhamaa jira. It is for self-governance. Waraani kun ka godhamuu jiru. Haqaan ummanni keenya nu mootummaa kan hin filanne hiree keenya ofiin hin murteeffanne hiree kan murteeffachuu qabne jedhanii haq eenyummaa isaa kanaaf ummanni mootummaa kan falmachuu jira. Waraanii naannoo Amaaraa keessa faannoo keessa faannoo fi yookaan Oromiyaa keessa ala jiru waraanii kun ka geggeeffamuuf abiyyi taane jecha mootummaa abiyyi kan qabanne 4 kiiloo qabanne Oromoon ufiin bulchu dhiisiti biyyi Oromiyaayyuu balleessuu qabna. Aadaa Oromoo balleessuu qabna jedhamee waraan godhama. Waraani kaayyoon isaas kan fedhiin isaas kan ka'umsi isaas kan Oromiyaa keessa al warri jiru ka godhamuu jiru. Waraani Eertiraa wajjin geggeeffamuu jiru. Eertiraan waraan kan onni isin geggeessituuf fedhiin isi tokko calla. Gaa Itoophiyaa weak Oromiyaa dadhabdu Itoophiyaa dadhabdu ijaaruudhaaf uumuudhaaf kanaaf waa'ee wanni waraan biyya jeequmsi Itoophiyaa kee jirtuuf keessa harki galfachaati. Amma mit ka jalqab haagum bilisoomte jalqabde harki galfachaati faannoo ijaarati TPLF ijaarati mootummaan Itoophiyaa dadhabe mootummaan Itoophiyaa jedhamu kun dadhabe harki kennate na jalatti buluu qaba. The weak government that I can proctor jechuun an proctorii taa'e irraana taa'e ka bulchu mootummaa akkasii ijaaruu qaba jedhee fedhii waan qabu. So ani kaayyoonis
ka'umsis waraan kana adda adda jedhee yaada. Kanaaf Oromoon maal Oromiyaan maal godhuu qaba jedhee gaafan yaadu. I think akkaataadhuma kaayyoo isaatti akkaataadhuma ka'umsi waraan kanaatti ilaale hariiroo ofii godhachuu qabaa jedhee yaada. Anak ilaalchi kiyyaatti kana waraanii deemuu jirulleen kan fakkaata waraan haqaaf geggeeffamuu jiru ka mootummaan kun tasgabbaa'ee political difference jiru ilaalee wanni godhachuu jiru kaan immoo waraan nuttuu Abiyyi bakka bu'uu qaba because Abiy waan nufeen akkaata nufeenuun empire kan bulchuutti hin jiru not the way we wanted bulchuutti hin jiru kanaafi nu barcuma sun qabanne akkaata feenu bulchuu barbaanna TPLF akkaataan inni fedhu is obvious indirect colonization wonni inni fedhu waggaa 27 bulchee jira they never for once remorsed waan godhan sun haga amma TPLF waggaa 27 የጸጥታ ኃላፊ ከቤት ተሰላይን ጌታቸው አሰፋ አርዳለ ኢሳ they never reverse አርዳለ በለሲኔጀር ያኪኔጀር ዋን እንታን ጎኔጀር ታክ jedhaniin beekan ankanaaf kaan faanolleen sunuma minilik jalqabe haga dargi diresi waan Oromoo irraa godhan they never remorse never tak badhaasu malee Oromoo tak waan tokko goonee jira jedhanii nama kanaaf waan kan addaan baasee Oromoon isin ilaal jedhee amana anis akka nam Oromiyaa keessa dhala tokko akkasitti ilaal there is a difference between this we have to address them differently Oromoon akkasiin godhuu qab jedha Dr. Sultan Garkan kee dhufaadha waan kan irratti maal jedhe professor jechuun ana gaafeetu si qaba kana biran dabren no see gaafi si qaba you have to answer the questions because ummanni kennas kan daawwatu gaafi kan waan qabanna fakkaata argite akkuma dura jedhe kijiba kana deebanii yoo dubbatan daangaa dhugaatii fi kijiba adda wallaa that is a big problem amma dhugaa woboon yookiin ammoo qabsoon woboo biyya keessa amma godhaa jiru qeerroo Abiyyiin aangoorra baaftetu daba piipin yookiin Abiyyi irra geessee muka seenanii hiree ofii murteeffachuuf qabsaa'aa jiranii dhuga kun haqa. Murteeffannaa hiree kana eenyutu dura dhaabbachuu jira. I want you to answer that. Gaafii kana kana deebisuu barbaada. Takka eenyutu dura dhaabbate? Who is obstructing it? One. Lammaffaa warri kaaba Tigree fi TPLF fi Faannoon even Shaabiyaan illee mootummaa Abiyyi fonqolchanii kiiloo 4 qabatanii achi nu gabroomsuu barbaadanii jira. Kana hunda akka karaa bane eenyu kaayoo itti gara aangoo dhufeef gatee Faanoo leenjisee ka Oromiyaa bobbaase ka Tigraay bobbaase Eritiriyaa harma hudhee qubeelaa itti kaayee waxiif fandishaa hidhaan gad jedhee jala qabee katti duulchise eenyu who's that kan akka deebiftu barbaada. Sadaffaa justice amma TPLF waan waggaa 27 gooteef hin gaafatamnee dhuga sun haqaamis justice right waan TPLF itti gaafatamtuuf ka opinion itti hin gaafatamne maaltu jira ka Abiyyifa keessatti hin hirmaatin ka Abiyyifa hin balleessin indirect colonization jette san karaawwachiisaa ture who was managing it manageroonni isaanii eenyu turan warra PP kanaa miti so yoo Getaachoo Asaffaa gaafatame Abiyyi Ahmed akkamitti gaafatamuu dhaba they both need to face justice lamaanu daddacha haqaarra dhaabatanii yakka hojjetaniif gaafatamuu qaban equally yoo ammoo zarayinatonni jedhan sun hin jiraatin jarri tun dhalootaan Oromiyaa Oromoo waan taateef jarri kun Tigraay waan ta'aniif jara kan ofii qabnee kaan ofirraa qabu yoo hin ta'in they equally criminals
Maaltu adda godhe jara kanneen? Gaafii sadiin kan akka deebiftu barbaada. Gabaabadhuma gaafii sadeenuu hin deebisa. Gaafiin jalqabaa eentu hiree ofiin murteeffachuu Oromiyaa dur dhaabbatee jiru. Eenyuun ABO'n yookaan oolaan falmuu jira kan jedhu sirri. PP'n falmuu jira. Nami gaafii uummanni Oromoo ofiinaaf haa bulchu. Hiree ofii ofiinaaf murteeffatu. Abbaa biyya haa ta'u. Gaafii jedhu kan dur nami dhaabbate. PP. Kanaaf Oromiyaan uummanni Oromoo falmachuu qaba kan. PP natsaa hin kennu. Falmatu malee Oromoon hin argatu. Mirga citizeniin kamiyyuu addunyaa kanarratti mirga ofii falmatee argatu malee namni natsaa kennuuf hin jiru. Kanaaf Oromiyaan mirgi kanaati falmachuu qabu. Ofiinuuf bulchuuf falmachuu qabu. Nama qubi baasanii isaan filatan akkas bulchuuf falmachuu qabu. Falmiin kun itti fufuu qaba. A perfect democracy will not come. Kanaaf qabsoon kun qabsoo dheeraa. Qabsoo gabaaballee miti. Kanaaf uummanni kee waan kan falmachuu qabu jedhama. PP kan godhuu jiru. Kaan eenyutu kan hundumaa karaa bane. Akka faannoon ijaaramu, akka maaliin godhu eenyutu karaa bane. PP karaa haa banu. Okay, PP karaa bane. Ani faannoon PP ijaar jedhee akka nama amanuu miti. Faannoo jechuun jechis, hariiroonis, kaayyoonis duruma faannoo Tasamaaraa, Inda Kuchumaaraa gaaf jedhanu gaaf suni jalqabee faannoon hin jira. Faannoon gaaf Itoophiyaan impaayiriin, Itoophiyaan isteetiin hin tuqamti jedhamee gaaf amaname uummata socho'u jechuudha. Qawwee qabatee qaddaash tokkaash ka jedhan. Inni qaddis yigizee kaan cherchi deema yoo lafti naga taate yoo immoo Itoophiyaan isteetiin impaayiriin tuqamte inni tokkos. Kun faannoodha. Kanaaf faannoo kana biyyittuu ijaara. Biyyi gurmees ka jedhan. I'm not into that simplistic idea. Did faannoo use Abiy TPLF angoosa fudhachuuf gaaf jettu faannoo kan humneesse akka isaan TPLF dur dhaabbatan godhee jira. Godhee jira. I think bagu godhe. Maaliif TPLF dhufee Oromiyaa qabata? Waan godhee fi Oromiyaa irraati TPLF ittissee jira. 80% of mechanized force qabanne Finfinnee qabachuudhaaf indegana Oromiyaa deebinee koloneeffannee biyyi saamna jedhanii kasla dhufuu jiran dhaabuun isaa amnaa gona kondoo maaliif dhaabbatee wayyaaneen maaliif dhufan hin qabatanii jedhee as taa'ee wanni awwaakka dhuuf hin jiru. Bagi godhe jedha. Kaan Eertiraallee yuuzii godhe jira. Godhe jira. Bagi yuuzii godhe TPLF caccabsuuf. Waggaa 27 Oromiyaa bulchee waggaa 27 ilmaan Oromoo cafacafaati ba'e have no love lost for TPLF. Although inni Eertiraa dhiisiti, faannoo dhiisiti, eenyuyyuu itti fide gaafas TPLF caccabse. I have no love lost in my opinion. It's one enemy less for Oromo. TPLF in barbadaun baduun isaanii one enemy less. It's not one enemy more. This is how I see it. Is there anything that TPLF has done? Indirect colonization ka British thing geggeessa bat addunyaa ittiin bulchite go and refer. Indirect colonization. Ummat isaatiin ummat kolonii gootu bulchuu nami isaatiin wallaalaa isaa doofaa isaa kan been qabadhuuti suniin ijjeesaa cafacafaati maal godhaati bulchi. But no history called that colony a colony of the chiefs. They always say the colony of British. So it is the colony of TPLF. These guys, they are just indirect colonizers. Ka colony bitatte itin Oromo caccabsit. Akkasit ilaalaadhaan gaafii sadeenuu akkasit deebisa. That's how I see it. This is my worldly view. Well, there is a fallacy. A fallacy. No, in Guadalajara. Dabareen ka Dr. Abdaati amma walitti hin deddeebisina. No. Yeah. Dr. Jamal. Yaada walfalmisiisa dhabeeta dhimmi kun bal'aadha. Ila maal seete wanni sirraa huu qabu amma akkataatti faannoo ati define goote it is fallacious. Tokko jechi faannoo jedhu akkuma jecha qeerroo uumaa saba sanii keessa hin jiru. Faannoo as organization akka humna waa dalaguu tokkotti
gaafa Minilik Oromiyaa weerarullee faanoon jirti. Wanni jarri godhan garuu maal se'e? Horii waraanni saame oofanii gara qe'ee ofiitti ittiin galu gara naannoo Amaaraa galchu. Servants, transportation waan akka isaan godhan malee waan akka yeroo TPLF karaa Tigraay karaa cufan hoolaa gara Tigraay ergan zayita gara sukkaara gara Tigraay ergan karaa qabdee saamuu turte faanoon hojii isiisan faanoo. Faanoo san irraa gara militant faanoo tikka transform godhe Abiy kan hidhachiisee leenjisee logistikii guutee fi military akka jikkata anka godhe Abiy. There was no any Fano military organization before Abiy. Amma Oromiyaatti illee ka duulchisaa jiru waan Wallagga godhaa jiran noonnoo irratti last week waan godhan kana hunda ka gochisiisaa jiru Abiy san akkasi qaban. Kaan ammoo ka justice jette kana British colony TPLF waan jenneef TPLF is an EPRDF. EPRDF is a coalition of organizations. San keessa warri amma mootummaarra jiru Abiy fa'a they are the main players. Kalafallee gurgurataa ture, kanamallee saamaa ture. I have never experienced anything. Hidhaa ta'e, tumaa ta'e, OPDO ka Oromiyaa keessatti na tumaa ture, na hidhaa ture malee TPLF miti. Mootii isaanii gooftaa gammachiisuuf jecha they go far extreme brutality. Akka gooftaa jetteen. Amma kan nurra raawwachaa ture OPDO warra amma aangorra jiru kana. Kanaafuu justice haqa yoo ka barbaannu taate lamaanuu gaafatamuu qaban. Lamaanuu aangorra taa'uu hin mallee. I don't like TPLF. TPLF diina. Obvious. Walin dhammu kanarratti OPDO is equally diina. Sanuu more diina. Akkamiin namni kee si miidha. Ka fagoorraa dhufe diinni si haa miidhu. Kan kee kasi miidhu sun immoo ka diinaa saniyyuu caalaa kana sirreessuu barbaade dhiifa manaa godha deema. Hiree kennarra dabarsuu dandeetta. Yeah, Sultan kan kee dhufa waan kan irratti jedhi I think yaanni jiru yaada bal'aadha beekta yaada wal falmisiisuu waan ta'eef irratti wal mormina. Gabaabumatti waan naan jechuu barbaadu haala adeemsa obbo Buttaan dura tuqanii turan Jamaalis tuqee ture. Yeroo jijjiirama sana mootummaan Abiy yeroo aangorra koru namni baay'een abdii irraa qabu biyya tana sirna federaalizimii sabab sablammoota lafa qabsiisuu danda'a biyya tana jijjiiruu danda'a jedhanii irraa abdii qaban ture. Wanti amma argaa jirru sanii miti. Oromiyaan mataan isii warri jijjiirama kana fiduu irratti shoora guddaa taphate naannoo Oromiyaa ture. Oromiyaan nagaa argachuu hin dandeenye takka. Lammaffaa wal dhabdeen ammoo Tigraayitti lolli baname isaanis Finfinnee mataa'anii Tigraayis wal lolan jechaadha. Deebi'ee ammoo warra jidduu jiru asumatti naannoo Amaaraatiinis mootummaan kun Finfinnee mataa'eeti wal lola uume jechaadha. Kanaafuu Oromiyaa irratti diinummaa sadi dirree lolaa saditu aggaamamaa jira Oromiyaa irratti. Amma afraffaan ka Eertiraa ta'aa jira. Maaf jennaan Eertiraalleen indirectly gruupii pippiidhaan wal lolu deeggaruudhaan dirree qabsoo isii asam irratti gochuu hin barbaaddu. Asuma Oromiyaa irratti gochuu barbaaddi. Argitee? So Oromiyaan sababa sirna pippiitiin dirree lolaa sadi tahuu dandeetti sodaa jedhutu jira jechaadha. Kan biraa ammoo fakkeenyaaf gruupiin faannoo sirna pippiitu na miidhe jedhee yeroo lolu sirni pippii kun handhuurri isaa Finfinnee waan ta'eef Finfinnee irraa buqqisuu qabaa jedhee ilaala beekta biyya isaati akka inni yaadutti akka ilaalcha isaatitti Finfinneenis Itoophiyaadha biyya isaati warri Tigraayis Itoophiyaa jala jirra sirni kun sirna pippiiti Finfinnee jira sirna kana ifirraa kaafna jedhanii gara Finfinnee as dhufan akka biyya isaaniitti ilaalan nuti garuu Finfinnee naannoo Oromiyaati jennee yeroo lollu teetti fuula keessa jirta abbaa kiyya. Argitee? Kanaafuu
complex lola walxaxaa taheetu Oromiyaa irratti adeemsifamaa jira. Amma immoo kasan caalu kan Eertiraatti itti dabalamaa jira waan taheef. Kan biraa immoo sirni kun immoo Oromiyaa maqaa dhahateet deeggarsa Oromiyaatirraa artistootas dabalate biyya birmadummaa qabdutti dullee bishaan isinii deebisnaa. Mee hogganoota Oromootiin ala, jeneraaltota Oromootiin ala, jeneraala tokkicha Amaara keessa, jeneraala tokkicha kan Tigraay keessa yookiin ammoo warra Kibbaa keessa kan Somaalee keessa kan gadi ba'ee kallattiidhaan asabitti deebinee dulla kayyadu jira dubbataa jiranii. Waa'ee Oromoon maaliif dhimma kanarrattis ajandaa ta'e akka itti fayyadamu barbaadame. Battlefieldiin naannoo Oromiyaa keessatti akka adeemsifamu waan fedhameef jechaan kana barbaadaa biyyi Oromiyaa cabsu malee ammoo Itoophiyaa dadhabduu uumuu hin danda'u. Itoophiyaa cabsuuf ammoo yookiin ammoo Oromiyaa dursee dadhabsiisu ummata biraatiin akka diinomtu godhu waan barbaaduuf kanatti ammoo milkaa'uuf danda'a jecha lola kana dafee barbaada. Saniif gara lolaa gara bishaanititti wanni inni deemu barbaaduuf Oromiyaa dadhabsiisu malee Itoophiyaa bulchuu hin danda'u kan jedhudha. Oromiyaan dirree lolaa qaamota gurguddaa akkanaa kana ta'uu dandeetti. Kun sodaa kiyya jecha. Abiyyi aangoo isaatiif malee daangaa naannoo Oromiyaa irratti faayidaa uummata Oromoo irratti walabummaa nu jennu yookiin ofiin of bulchuu nu jennu. He don't care. Abiyyi qofa mitamuu Oromoo keessas warri faarsee bulaa nu jennuun kan sadarkaa caasaa mootummaatti ijaarame kan rasaasan hidhate ijaarame kan ilaalcha Itoophiyummaa fudhatee argite Itoophiyummaa duraan zarraaf jedhee Amaarri ittiin beekamu amma abbaa Oromootu zarraaf jedha argite asab deemnaa achirratti nafa dhiqannee fudhanna lafa san lafti tun teenna ka jedhu ilaalcha impaayeraa duraan nuti saba biraatiin himnu ilaalcha impaayerummaa ilaalcha lafa babal'ifannaa kan seeraan alaa kan oofaa jiru ilma Oromoo ofiin jedhu afaan Oromoo dubbatu kan Finfinnee jiru mandeeffate jechaadha. Kanaafuyyuu kan Oromoo irratti hulaa diinaa gurguddaa banaa jiru warra PP jalatti maqaa Oromootiin ijaarame osoo gurmuu fi humna fi hin jabeeffatin ummata gurguddaa miliyoonaan lakkaa'amu diina Oromoo godhe daangaa Oromoo osoo hin eegin mirga birmadummaa dirree dawaa takkatti deeffachuu osoo hin danda'in Oromiyaa diiguudhaaf warra deemaa jiru waan ta'eef kun nama yaachisaa kan akkasitti bal'ifnee ilaaluun barbaachisaadha jedhee yaada. Galatooma.